ajaa'iba! Gurbaa gommaa xayyaaraa jidduu seenuun biyya tokkorraa biyya tokkotti imale. Gurbaan kun lammii Afgaanistaaniiti. Umriin isaa ganna 13. Torbaanuu darbe kana keessa taateen kun kan ta'e. Gurbaan kun dirree xayyaaraa otoo namni hin argin seenuun gommaa xayyaaraa jidduu seene. Balaliistonni xayyaaraatis otoo gurbaa kana hin argin balalii isaanii gara samii ol kaane. Gurbichinis goomuma xayyaaraa jidduu jira. Balalii isaanii erga Afgaanistaanirraa gara Hindiyaa taasisan boodarraa eegdonni dirree xayyaara Hindiyaadhaa gizee xayyaarichi qubachuudhaaf luka gabbaafatu waan nama rifachiisuu fi nama gaddisiisu gurbaa xiqqishaa jidduu taa'u arkanii hedduu rifatanii. Xayyaarichis utuma gurbaa hin miidhin suutuma jedhee lafa qubate. Gizee xayyaarichi lafa qubatu gurbaan gommaa xayyaaraa jidduu bahee dachiin soorteenii asii fi achi isaa jiru. Eegdonni dirree xayyaaraa Hindiyaadhaa fiiganii gurbaa qabanii. Gurbaanis erga eegdonni dirree xayyaaraa qabanii xiqqoo ture boodarraa isatti akka deemuu fi maaliif akkas dhufe gaafatanii. Gurbaanis akkas jedhee kan hin deemuu barbaadu Afgaanistaanirraa gara Iraanii jedhee osoo hin beekin akkas dhufe itti hime. Hunda caalaa garuu kan nama ajaa'ibu gurbaan kun qilleensa oksijiinii keessaa bahee qilleensa xayyaarri keessa imalu kan oksijiinaa hin qabne keessa deemee osoo waa hin ta'in nagaan achi gahuudha. Eegdonni dirree xayyaaraa Hindiyaatis gurbicha xayyaaruma inni dhufeen gara Afgaanistaanii deebisanii. Gurbaan nagaan Afgaanistaan dhaqee jira. Garuu waa'ee gurbaa kanarraa mee maal hubattanii? Yaada keessan koomantii naa barreessaa. Ani garuu akka burqatti gurbaan kun bakka yaadee fi bakka hawwee gahuuf aarsaa guddaa akka kafaleen hubadhe. Akkasumas bakka yaadanii fi bakka hawwan gahuuf aarsaa guddaa kafallaan akka gahuu danda'aniin hubadhe. Isiyyoo maal hubattan? Yaada keessan koomantii jala barreessaa.